Tajaajiltuu ijoollee Oromoo, dargaggoo Oromoo fayyaa keessanii, nagaa keessanii yeroo xinnoodhaaf isin bira badeen ture. Garuu akkasiin itti deebineerra. Mee yoo ilaalaa jiraattanii milikkituma naa kenna. Hiriyoota keessaniifis hiraatii wal geessisaatii haala biyya keenya keessa jiru kanatu baay'ee yaachisaa, hundumaa yaachisaadha. Garuu fuuncaanuma isaa nutti jabeessaa deemu. Fuuncaan nutti jabeessaa deemu. Fuuncaan isaanii numatti jabaata galgalaa ganama. Maaliif namni miidhamee, namni bitamee, namni garboome galatooma ilaalaa jirtu jechuudha. Namni garboome, namni miidhame, namni bitame yeroo hundumaa fuuncaatti jabeessu. Fuuncaanuma isaatti jabeessu. Fuuncaanuma isaatti jabeessu. Kanaaf haalli nuyi amma keessa jiru kuni haala baay'ee dhimma xaxamaa deemu guyyaadhuma guyyaatti wal xaxaa deemu. Mee Adam Haaruu kana dhaggeeffadhaa. Adam Haaruu baay'een jaalladha. Si'a baay'ee viidiyoo isaanii dhaggeeffadhaa. Adam Haaruu meemorii baay'ee qabaa fi Adam Haaruu kana yeroo mana hidhaa keessa turre dhaggeeffanna. Adam Haaruu nama jabaadha. Sirba isaatiin ergaa baay'ee dabarfataa ture. Waraabonni tokko narraa bu'ee tokko na yaabbatadha. Ilmaanni Oromoo akkuma sa'aa, akkuma harreetu waraabuun nyaatama. Bineensaan nyaatama, bula'ee nyaatamaa oola. Kana keessaa bahuu dadhabe ilmaanni Oromoo. Kanaaf maal nu wayyasa jedhu yeroo hundumaa yaada keenya keessa yaaddoofna. Mee isa kana haasofnaati. Kanaaf namoota hamma dandeessanii itti dhaga'anii maaliif kun nu barbaachisaa jechuudha. Mari'achuutu nurra jira. Waan amma haala amma deemaa jiru kanani dubbachuu barbaade jechuuti. Kanaaf agaraa walii sheer godhaati. Mee maaltu deemaa isa jira jiru kana ilaallaa. Kana mee isa kana gaanaan cufa. Ofirraan cufa. Egaani yeroo dheeraadhaaf hin dubbanne iyyuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf haala amma jiru kanaa suutuma jennee ilaaluutu nurra jira kan jedhuudhaani hin dabarsineen ture. Har'a garuu inuma barbaachisa dheen dhufe. Kan har'a na dubbachiisuudhaaf na kaase maayinni yoo jettani kanarra dubbachiisuudhaaf na kaase waan isin dhibu ergaa Dr. Abiy muummichi ministeeraa dabarse kanatu baay'ee mana dhibe. Yeroo naasa'u gidduu gidduutti nan kolfasii nan aaras. Maaliifan kolfaa? Maaliifan baay'isee kolfaa ture? Isa duuba wanta jiruun ilaala. Dr. Abiy sana duuba wanta jiruun ilaala. Waan nan dubbataa ture. Ijoolleen naftanyaa, ijoollee Habashaa, ilmaan Habashaa akkamittiin akka wal guurtee wal ijjeertee duuba isaa dhaabataa jirtu. Ilmaanni Habashaa kun immoo akka inni homaa depsii knowledge isaa depsii hin qabne. Depsi jechuun knowledge guddaa akka hin qabne, beekumsa guddaa akka hin qabne waan beekaniifi akka inni reheersi godhuu hin barsiisu. Diraamaa hojjechiisu. Diraamaa isaan hojjechiisanii namichi pleasureismii kanatti waan beekamedha. Waan namaa fuudhee qayyabatee gadi tufuutti waan beekamedha. Akkuma waaniiti paarotiiti. Wantumatti ittiin haasa'a. Isatti baay'ee jabaadha. Ijoolleen Habashaa booddee teessee akka gaariitti dubbisiisanii, qayyabsiisanii, gadi ba'anii afaan isaaniitiin haasa'a.
ammatu taa'ee waggaa 4 waggaa 5 booddee dhaqee kooleejii galee baratee isa haasa'u kana argee of baqata namichi kun dhugaa dubbachuudhaaf. Amma kan inni dheengaddaa warra treeningii fixee fi kan inni dhiyeessaa ture isatu na dhibaa ture. Ijoolleen Habashaa karaa booddee taa'anii katabanii skriptii kana qopheessanii poolishii godhanii akka Oromoodhaaf liqinfamutti walawwalanii babbareechanii itti kennanii tufigaa kana ittiin jedhanii dhaqee tufa. Amma jalqaba kan inni isinii jalqabuu barbaadu seetingii isaati. Seetingii inni keessatti haasa'e sana. Tuffiinni saba sanaa fi keessumatti Oromoodhaaf qabu kan inni agarsiisu mee seetingii inni keessatti ilaale viidiyoo isaa dhaqaatii irra deebi'aa ilaala. Seetingii isaa tokkoffaa yeroo inni hoolii tokko keessa lixu agarsiisa. Hoolii guddaa agarsiisuun isaanii nama baay'ee achi keessa jira akka jedhamuufi. Tokko. Lammata dhaqee taa'ee gaaffiitu irra keessatti afaan Amaaraatiin katabamaaf. Namni homa tokko hin beekne isa duuba picturii nama baay'eetu jira. Viidiyoo warra giraajuweetii godhe taa'a jedhee yaada. Diraamaadhaaf kanaan dura isinitti meera Three Stooges yeroo hundumaa isteejii irratti ba'anii diraamaa hojjetu. Diraamaa isaa kana keessatti egaa namni baay'een nama kumaatamaantu ilaalaa jira karaa booddee. Picturiin tokko achi hin ba'u. Viidiyoon tokko hin jiru. Namichi kuni kanaan duras kanuma gochaa ture. Amma istuudiyoo keessa taa'eetu akka namatti haasa'uuti. Waan namatti haasa'uutti haasa'a. Kana kan inni godheef egaa maaliif? Kan inni godheef maaliif? Namni waa'ee bilxiginnaa isaa kana baay'ee questionii gochuutti ka'ee ture. Waa'ee prosperity party inni ijjeeraa jiru kana baay'ee gaaffii jala galaa dhufe. Tokkoffaa prosperity party jechuun gara unitariitti akka inni dhiibu ilaaluutti ka'e. Namni itti dammaquutti ka'e. Lammata isa duwwaa osoo hin taane akka inni itti dhiyeessaa ture kunii fi akka namni itti irratti dammaqaa dhufu isumayyuu sodaachise. Kan biraanii prosperity kan jedhamu theorii inni developii gochuu barbaade, philosophy inni ijjeeruu barbaade hundeedha hin qabu, hundee dhabeef jalaa. Namni hundumtuu qubattidha garasii garanaanii economic aspect isaa, political aspect isaa, homaa waa tokko akka gatii hin qabne waan jedhaniifi ijoolleen Habashaa taa'aniitu iskiriptii qopheessanii ofii isaaniitiin akka inni qayyabatu godhanii akka ijoolleetti taa'anii dubbisiisanii semeeqa riheersii goosiisaniitu taa'ee tufuutti ka'e gurbaan. Konoreelli ka'e. Amma achi keessatti waan isin dhibu, wanti inni haasa'uu barbaadu, the whole theme isaa maa inni tokkoffaa isa keessan deema, tokkoon fuudhee haasa'a, baay'eeyyuu isin hin cinqu sanatti. Tokkoffaa kan inni jechaa jiru, biltsiginnaan kuni piroogiraamii waggaa 50 akka inni baafatee lafa kaa'atee hima. Piroogiraamii waggaa 25 waggaa 10 already qophaa'eera. Inni gaaffii hin qabu. Garuu isa dabarsee iyyuu akka inni deemaa jiru. Tokko kana. Lammata haasaansaa kampeenii gochaa jira biltsiginnaadhaafitu qisqasaasa jedhan sana. Isa gochaa jira, kampeenii gochaa jira biltsiginnaadhaaf. Poolisii biltsiginnaa, politikaasaa, seeraa wajjin attamitti wal argaa. Maal gochuutu nurra jira? Fiichariin biltsiginnaa maa inni isa jedhu ibsa. Egaa isa kana keessatti maal jechuu barbaade? Beezii isaa lafa kaa'uu barbaade. Maal jechuu barbaade? Waan ijoollee Oromooti galuun irra jiru. Inni kan inni jechuu barbaade. Examplii risaa tokkotti dhimma ba'e. Isa kan biraa dhiisaa waan importantiin keessaa fuudhee haasa'a. Risaanii jedhe ilamee dhaggeeffadha almaan Oromoo. Risaan jedhe waggaa 40 jiraataa ilkee guddaa qabaa qeensi isaa dhedheeraadha. Waggaa 40 eega jiraatee booddee jedhe harki isaa akka durii balali'uu dadhabaa.
ilkeensaa kun akka durii uree cabsee nyaachuu dadhabaa. Qeensi isaa akka durii qabuu dadhabaa. Kanaaf jedhee hin badaa'e lafa namni nagarre biyya lafa namni nagarre bara haggadee hamaa keessatti badeetu jedhee rejuveneetii of geeddara. Isa kana attamitti godha? Ilkaansaa dhagaatti tumee cabsaa. Qeensa isaa dhagaatti qaraa. Maal jedhee todhee piroosesii guddaa keessa darbeetu haaraa ta'eetu waggaa 30 jiraataa jedhe. Kana jechuun egaa kana jechuun baay'inni inni waa'ee Ihaaddega haasa'aa jira. Ihaaddegeedha. Ilaa mee ilaala. Kanarratti Ihaaddegi ofii isaatii dadhabeetu ofii isaatii of haaromsee ofii isaatii qophaa'ee ofii isaatii baallee isaa toshatee qeensa isaa toshatee deebi'ee dhufeetu hojii irratti bobba'ee jechuu barbaada. Amma yeroo kana jedhutti maal meesejii maalii dabarsuu barbaade Abiy? Meesejii inni dabarsuu barbaade qeerroon kana keessaa external force kan jedhamu kana keessaa taasa iddoo qabu. Qeerroon inni ijoolleen Oromoo kumaatamaan itti dhume dhiigi isaa itti dhangala'e kuni isanni geeddare kuni geeddaromsi ijoollee qeerrootiin ilmaan Oromootiin dhufe kuni hooma tokko isa biratti waa tokko miti. Kan inni pruufii gochuu barbaadu Ihaaddeg keessaa nutu ka'ee keessaa ka'ee of geeddaree nuyi kan ka'ee nutu ka'e malee karaa keessaatu contradictionii keessa jirutu ka'ee ofii isaatiin of geeddare. Akkuma isaa san dadhabiinsa isaa kana maaloo isaa kana of qaree of geeddaree jedha. Kana jechuu maaltu barbaachise? Kana jechuu kan inni barbaachisee fi qeerrooni contribution isaa zeeroodha. Oromooni contribution isaa gumaachi isaa duwwaadha. Oromooni isa nutu gumaache isa nutu aree jedhu kan afaan isaa qabachuu qaba. Har'aa kaasee kan geeddarumsa Ihaaddeg mataa isaatu rejuvenate godhe ofuma isaatiin of geeddare isa jedhu akka namni fudhatu barbaada Abiy. Tokko isa kana ilaala. Kan biraan maal jedhaa? Waa'ee mormitootaa yookiin okkortoota warra jedhamanii haasa'e. Achi keessatti maal jechuu barbaade? Warri poolitikaa mormitoota jedhamanii dhufanii tokkoon isaanii waradaa tokko bushanii hin beekanii. Tokkoon isaanii organizeeshinii tokko bushanii hin beekanii. Experience hin qabanii. Dabballee hin qabanii. Poolitikaa prograama artikuleetii ta'e roodmaappii qabu tokkoyyuu namni qabu hin jiru keessaa jira. Amma nuyi jedha. Nama 40,000 taasisaa jira amma. Kaadiree 40,000tu giraajuweetii gochaa jira isaaf. Isaanitti taasisaa jira. Amma nuyi kunoo baay'ina keenya ilaalaa. Kunoo roodmaappii bilisiginnaan lafa kaa'e ilaalaa jira. Kunoo kitaaba nuyi katabnee hojiirra oolchinu ilaalaa. Kunoo isinee kanaan dura biyya bushitaniittu biyya bushitaniittu biyya geggeessitaniittu ofiisa garaagaraa irratti qooda fudhataniittu jedha. Iddoo baay'eetti hojii hojjettaniittu jedha. Warri addana jiran jedhe hooma tokko gatii hin qabanii. Kanaaf jedhee nuyi nama har'a 40,000 gadhiifnu kanaa jedha. Namni 40,000 kuni nama 100 tokkollee yoo dhalee jedha. Nama 1,400,000. Guess what? 1,400,000 har'a filannoodhaaf qopheeffateera namichi kun. Kanaaf jedha filannootti yoo deemne hin sodaannu jedha. Isa immoo filannootti yoo deemne hin sodaannu jedhu kana isa dhaqee ofiisa namaa cufu, nama reebuu, nama hidhuu, nama ari'uu, nama hiriira hin baane waani godhuu, isa ofiisaatiin horii baasee hiriira baasu hin dubbatu. Kana hundumaa dhossee ati background qabeetu maal jechuu barbaada amma gaa'edha. Tokkoffaa mee ilaalaa. Inni security kan isaati. Maallaqi security mootummaatiin kan federaaliitiin
maallaqa federaalaati. Horii ofiisoota federaalaati. Logistics geejjiba garaagaraa kan federaalaatiinitu kana hundumaa godha. Warri kan biraan garuu humna saba isaaniitiinitu waan sabi isaanii qopheesseen buusaa saba isaaniitiin gochaa jiru. Kanallee meeshaniin godhu namichi kun. Horii mootummaa horii uummataatiin fuudhee paartii ijaareetu paartii kana saada samii keessa kaa akkana egaa sanitaayizii godha hin qulqulleessa akka namni liqimsu akka namni fudhatu akka namni yaada isaa geeddaru gochuu barbaada. Kana keessatti maal jedha? Waa'ee guddinaa waa'ee badhaadhinaa haasa'aadha. Waa'ee badhaadhinaa yeroo haasa'u badhaadhina kana kan inni argatu akka inni yaadutti filosoofii dubbisee barumsa baratee sadarkaa ittiin biyyi tokko guddatu ilaalee xiinxalee nama organaayizii godhee ittiin guddisu osoo hin taane biyyarra deemanii biyya ilaaluudhaan biyya garaagaraa ilaaluudhaanitu ekspiriyeensii biyya garaagaraa fudhatanii fidanii nu appilaayi godhuudhaan biyyi tokkichumaan ka'a kan jedhu sammuu isaa keessa kan jiru kana. Isa kana dubbatan amma anamma meeshanii gochuun barbaadu garuu tuun meeshanii hin godhin hin darbu maal jedha chaayinaan akka inni itti guddatee jedha maa'oo kanaa fuudhee bishaanitti gadi dabala maa'oon nama miti isaaf nama waa tokko qubna gara godhe baay'isee na dinqe achirratti maa'oo seetuungii jedha wallaalaadhaa biyyi inni arge raashaa duwwaadhaa raashaa duwwaatu ture yeroo sanaa isa duwwaa laalee homa tokko gochuu hin dandeenye jedha. Mao Zedongi Lenini revolutionii kan geggeessu Lenini proletariaatiidha. Revolutioniin magaalaadha jalqaba yeroo jedhu Mao Zedongi gadi galagalche addunyaa keessatti theorii haaraa baase. Revolutioniin hiyyeessarraa dhufaa baadiyyaa keessaa dhufaa qotee bulaarraa ka'ee gara magaalaatti deemaa yeroo Lenini proletariat magaalaa keessaa bahee guddinni gara baadiyyaatti deema akka guddina biyyaatti ka inni magaalaa keessatti dafqaan bulaan lafatti baay'atetti kanaa kan jedhu Maa'oon immoo qotee bulaa biyya keenya keessa jira asii jalqabnaadha gureellaa waarfee namni kuni nama theorii tsaafee philosophy tsaafee biyya hamma kana mobilize godhe Japan imperialism cabse American imperialism cabse Vietnamin gargaaree Faransaay cabse Amerikaanota cabse nama addunyaa kana sochoosee Cuba akkasittiin geeddare nama waa meeqa hojjetatu namni hamma kana ga'u taa'ee qeeqa. Yes, isa booddee warri dhufanii yeroo biyyi lafaa geeddaramu market economy kana wajjin mixii godhanii enterprise biyya keessatti private entrepreneur hojjetanii nama private ownership kana hamma tokko ayyamanii guddisaniiru biyya isaanii. Ammayyuu garuu essensiin isaa hin badne communismiin sun numa jira inni Maa'oon jalqabee numa jira. Kanaaf kan isaan highly organized highly mobilized ta'uu danda'an. Isa kana hundumaa discount godheetu akka ani jedha biyya garaagaraa ilaaleera. Jaapaniin hin dandeedde, Ameerikaan hin dandeedde, biyya Awurooppaan hin dandeedde, eessa hin dandeedde. Asii namichi kun horii dhabee wanta inni dhiise yookiin wallaalumaan agartee kana agartee wanti akka inni itti dhiyaachuu barbaade nuyi isaanii ol jirraa maal inni kun gaama maal barbaada namichi kun Abiy maal barbaada diraamaa kana hundumaa maaltu barbaachise dhokatanii viidiyootti ba'anii akka nama 40,000 haasa'anii haasa'u kana maaltu barbaachise yoo jenne ofii isaatii biltsiginnaan waggaa 10 moo'uudhaaf akka kutate tokko lammata kana gochuudhaaf waan barbaade wanti dhufe haa dhufu malee hojiirra oolchinaadha. Kan biraan waa'ee seeraa haasa'e achirratti xiqqoo ishee akka libiraalii ta'uu barbaade akka niwutiraalii wayii tokko pozishinii fudhachuu barbaade. Warri kaan federaalizimii maaluu barbaadu warri kaan yuunitarii barbaadu waaltaa raggaxii yaada qabu jedhe lamaan isaanii tokko achi fiigaa tokko achi fiigaa. Inni gidduu kana jira akka wanta gidduu jiruutti senterii tokkotti of ilaalee akkasittiin akka inni dhiyeessu ijoolleen Habashaa gorsanii akka namni liqimsu amma gaa
Kana booddee ganaa gadi yaa'u dabballoonni isaa gadi yaa'u. Warri achi keessa guutanii warri firifaarii kana jiraatan akka jirutti gadi yaa'anii gaafa haggaa isaanii hafuuf kunoo akkas jedhee kana jedhee isarratti ejjetanii haasa'u. Amma inni kan inni haasa'aa ture economic policy isaanii, political policy isaanii, security system isaanii akka inni hundumaa caalu road mapping kun akka inni hundumaa caalu kan godhee katabee itti kenne ijoollee Habashaati. Ijoollee Habashaa warra booddee ta'anii qopheessanii hunduma isaa qopheessanii viidiyoo kana diraamaa kana akka inni hojjetuuf kan qopheesse isaan. Namichi kun waan inni haasa'u waan ilmaan Habashaa fuudhanii itti kennan taa'ee haasa'a. Kana dubbata. Ilmaan Oromoo ittiin gowwoomsuuf, ilmaan Oromoo afaan faajjessuudhaaf. Ilmaanni Oromoo kana dammaquu qaba. Namichi kun wanta inni itti jiru beekuu qaba. Kan biraani waa'ee security haasa'e. Biyya nagaa eessisuu biyya haasa'e. Nuyeedha. Nagaa irratti qalbiin hin jiru. Nagaa inni jechaa jiru nagaa ofii boores. Nagaa command postii biyya irratti kaa'ee biyya booressaa jiru, biyya miidhaa jiru, nama fixaa jiru. Waa'ee isaan dubbatu. Kan inni dubbatu kun egaa isaa fi nagaa eessisuudhaaf nagaa eessisuunsaa Abiyyi taayitaa irra turuutu irra jira. Mee calluma dhasuuta jira keessa deebi'aa dhaggeeffadha. Kan inni jechaa jiru already pilaanii qopheeffatanii ijoolleen Habashaa isa booddee ta'anii pilaanii qopheessanii pilaanii waggaa 10tti kennanii isa haasa'aa jira Abiyyi. Yaalmaan Oromoo isinii bakka. Isa beeksisaa jira. Isa introduce gochaa jira. Isa akka namni isatti baru, akka namni isa fudhatu gochaa jira. Kanaaf egaa wanta inni haasa'u kana duukaa hordofne hamma dandeenyu saba keenya barsiifne sabni keenya kanaan akka hin gowwoomfamne gargaarsa guddaa gochuutu nurra jira. Haan jedha. Waa'ee Abiyyi kanaan hin fixa. Mataan moo dhukkufachuun barbaachisu kanarratti jechuudha. Kan biraani waa'ee ammayyuu nagaadhaanitu filannootti deemna isa jedhanii wal gowwoomsanii Oromoo gowwoomsan kanatu baay'ee na yaaddisaa jira. Maaliif isinitti fakkaata? Baay'ee haasa'eera waan kanaa. Oromoon har'a inni guddaani yaardistii jechuun ittiin nama tokko dhaaba tokko madaalu hin qabu. Oromoon kaayyoo xaliila ta'e lafa kaa'atee kaayyoo sanaanitu dhaaba madaala. Dhaaba kan inni ittiin madaalu akkuma yeroo dhaxxanii gabaadhaa waa bittan uraagee araba biraa guraagee biraa waan iddoo tokko suuqiitti xiqqoodhaa bittanii fuudhaniitu madaalarra waa kaa'u. Asirra waa kaa'u. Asirra dhaaba sana kaa'anii kaayyoo harka kanaan immoo baatanii fidanii kaayyoo sana asirra kaa'anii akkamittiin madaaluu danda'a uummanni Oromoo. Kana dhiiseetu nama duukaa fiiga. Abalu isa jedhu duwwaa fiiga. Abalu isa jedhu jala fiiga ilmaan Oromoo. Ilmaan Oromoo kiliir kan ta'e, xaliila kan ta'e maal barbaaddaa? Maalinni? Wanta barbaadu ifaatti waan hin dubbanneef yeroo hundumaa negotiationiidhaaf waan deemuufitu milkaa'uu dadhabe. Mee hogganoota Oromoo hunduma isaanii dhaqaatii gaafadhaa. Maal barbaanna amma nu jenne jettanii gaafattanii? Nuyi bilisummaa barbaannaa siin jedha jalqabuudhaaf. Bilisummaa barbaannaa garuu biyya sabaaf sablammii wajjin jiraachuu maaloo nusi gaariidha. Demokraasii barbaannaa maaloo barbaanna gaajeetii kana keessatti naqa. Kun akka inni itti argamu road mappii sitti agarsiisu. Tokkoon isaanii sitti agarsiisan. Demokraasiin kan jedhu interpretation guddaadha, sophisticated baay'ee bal'aadha. Isa sitti agarsiisan. Demokraasii maqaa isaa agarsiisu. Egaa maaliif rakkate uummanni Oromoo beektu akkuma nuyi itti ijjeeramne jalqabuma kaayyoo sanarraa jal'achuudha rakkina kan warri wal'aansoo jalqaban maal jedhani jalqaban? Nu jedhani biyya keenya wala boomsinaa jedhani.
ilmaan Habashaarraa biyya keenya wala boomsinaa jedhanii jalqaban. Biyya keenya wala boomsuudhaaf negoosheeshiniidhaan hin danda'amne qawweedhaanii jedhan. Lammata. Sadaffaa maal jedhan? Oromiyaan eega bilisoomee booddee sabaaf sablammii naannaa keenya wajjin jiru wajjin jiraachuu dandeenya. Kun xaliila ta'ee lafa taa'eera. Kana hin dubbachuu hin barbaadan. Kanatu dubbatamuu dadhabame. Hin sodaatu. Yoo kun jiraate egaa yoo wanti xaliila ta'e kun walabummaadhaaf deemu jalqaba waa'ee dimokiraasii hin dursitu. Waa'ee sabaaf sablammii kan itti dursitu. Kan itti dursitu saba keetti immoo waa'ee bilisummaati kan itti dursitu. Waa'ee walabummaati kan itti dursitu. Inni kan biraanii itti rarra'a. Inni dimokiraasii inni itti maal hojjetu kun isatti rarra'a. Bilisummaa walabummaa sanatti rarra'a malee walabummaan dimokiraasiitti rarra'u. Yeroo dimokiraasii keessattuu biyya sana dimokiraatessina yeroo jettu Oromoon complete confusion keessatti lafaan oofta. Namni kana isinitti himu hin jiru. Kanaaf anani kaayyoon sunii ittiin madaaluu danda'uu qabdu. Kana dhiisee uummanni Oromoo yookiin abaluu koo jala jedha yookiin abaluu jedha. Abaluu sun yoo du'e attam taata? Kaayyoo jala deemtuu qabdu. Abaluu sun yoo du'e maal taata? Abaluu sun yoo hidhame maal taata? Karaa irratti akka hoolaa nama tiksee hin qabne karaa irratti fajajjee haftaa jechuudha. Yookiin immoo isa hiikuu irratti dhaqxee dhumtaa dhuma irratti isa ajjeesu ati mana keetti galta deebite. Kanaafitu kaayyootu si barbaachisa. Namni tokko walabummaa jedhee walabummaadhaanitu biyya keenya wala boomsina jettee yeroo kaatu namni walabummaa barbaadu hundumtuu walitti dhufa. Inni tokko yeroo du'u inni taanu iddoo bu'a. Inni tokko yeroo du'u inni taanu iddoo bu'a. Har'a yeroo Baaroo faan Abboomaa faan warri Istitti baqatan warri karaa Harargee baqatan walabummaa jedhanii warri dhumanii karaa Suudaanii warri baqatan garuu dimokiraasii jedhanii namni tokkoon isaanii keessaa waa tokko hin taane hamma irraatti isa gaaf tokkoon taa'ee isinii ibsa. Addi bilisummaa Oromoo iddoo lama ture har'as iddoo lama jira. Kanan isinii ibsuu barbaada gaaf tokko har'a miti. Mee ilaala. Amma gaa kan humna caalee kan kuffifate eenyu kan irra aane eenyu warra dimokiraasii jedhu. Warra xaliila kan ta'e karaa hin qabne warra confusioniidhaan deemu. Isaantu irra aane kanaaf Oromoon confused ta'e. Waan qabatu wallaale. Amma isaan keessaa xiqqoo kan ba'e egaa waboodha. Waboon egaa qawwee kaafneerra. Nuyi qawwee kaafne hamma Habashaan diinni biyya abbaa keenya keessaa bahutti hin lolan. Kan jedhu jalqabaniiru ijoolleen. Garuu isaanumarrayyuu immoo pireesharii guddaa kaa'aa jiru. Karaa garaa garaa hin lolinaa kana godhaadhaanii waboo cinqaa jiru. Natti dhaga'ama fiilingii kana qaba. Kanarratti egaa waboon gargaarsaanii kutannoodhaanii istiraatejii xaliila ta'eenii kaayyoo xaliila ta'een gara fuulduraatti hin deemu taanaan waboo isin kuffisu jarri kun. Jarri kun humna guddaa qabu. Jarri Itoophiyaa Dimokiraatessina jedhu kuni biyya alaatii wajjin wal argu. Nafxanyootaa wajjin wal argu. Tigreetaa wajjin, Sha'aabiyaadhaa wajjin harka tokko isaan ilmaan Oromoo harka tokko isaan. Kanaaf jara kanaa wajjin wal'aansoo guddaa gochuutu nurra jira. Ilmaan ittaan Oromoon ittaanaa dhufu dhaloonni haaraa dhufu kuni wal'aansoo guddaatu isa eeggata. Kana baruutu irra jira. Kana beekuutu irra jira. Inni ittaanu. Kanaafitu lola guddaatu nu eeggata. Wal'aansoo guddaa Oromoodhuma gidduutti utuu achi naqin Oromoo gidduutti wal'aansoo guddaa deemaa jira. Oromoonni kaan amma achi seenee meelaala warri dimokiraasii jedhanii waan isaan xaxaa jiran guyyaadhaa guyyaatti kan nama qabsiisaa jiru, kan nama hiisisaa jiru, achi taa'anii gadi ba'anii TV irratti gadi ba'anii akkamittiin iddoo lama bargaanfatanii dhaabatu nagaadhaan jedhanii akkamittiin lolu irratti kakaasu. Ilmaan Habashaa akka isaan dhaqanii Oromoo qalan, akka isaan Wallaggaan qalan, akka isaan Gujii qalan, akka isaan Shawaa Kaabaa Walloo qalan lafa muuvimentiin jiru hundumaa akka dhaamsan ofii isaanii kanaan dura kaampiitti dhaqanii ijoollee Oromoo lafarraa ficcisiisanii ammas akka harka nafxanyaatii ijoolleen Oromoo dhumtuufitu Finfinnee keessa taa'anii galgalaa ganama dibbee rukutaa jiru. Diinni keenya harka caalu. Diinni keenya inni guddaan harka caalu
Oromoo warra Itoophiyaa Dimookiraatessina jettee Finfinnee keessatti wal keessiteessu. Diinni Oromoo number 1 isaan. Diinni Oromoo isaanii hadha. Diinni Oromoon afaan faajjii guddaa keessa seenee garamitti isa deema akka dhabu. Har'a Finfinnee keessa seenanii har'a abaluu amadeen gadda tokko maal jedhe? Diinni keenya Abiyyii fi maaloodhaa lammaadhaa jedhe. Borga nama mochees galagalee lammaan sabboonaadhaa siin jedhe. Confusion after confusion after kanumatti jira Oromoon. Kanaafi Oromoon gar tokkotti yoo luucca'e malee waggaa 50-60 itti haanu. Ala hawwiidhaan miti wal'aansuun. Hawwiidhaan hin dhufu. Hawwiidhaan dhufuu hin danda'u. Hin jiru wal'aansuun addunyaa kanarratti hawwiidhaan dhufe hin jiru. Oromoon hawwiidhaan fiduu barbaada. Hin ta'u hawwiidhaan. Hojiidhaan dhufa. Dafqaan dhufa. Dhiigaan dhufa. Dhiigaan dhufa. Dafqaan dhufa. Hojiidhaan dhufa. Dubbisuudhaan dhufa. Geggeessuudhaan dhufa. Kana hundumaatiin dhufa malee hawwiidhaan fedhiidhaan wanti dhufu hin jiru. Oromoon fedhii guddaa qaba. Fedhii guddaa qabaateeti ijoollee isaa fuudhee kan inni qisaase. Garuu hooggana dhabe. Hooggana isa geggeessu dhabame. Har'a jira hin jiru. Kan jiru eenyu? Waboodha. Waboo ishee laga jirtu dhugaa jira. Waboon immoo akka ol hin baane kan irratti halkanii guyyaa ijoollee nafxanyaa caalaa waan isin ijoollee nafxanyaa caalaa kan irratti hojjetu warra Itoophiyaa Dimookiraatessina jettee Finfinnee keessatti walitti qabamtee teessu kotota kanatu ganama galgala irratti hojjetaa jira Afaan Oromoo. Jara kanatu irratti hojjetaa jira. Akkamittiinitu waboo irraa jara kana faccisuu dandeenya. Hundi keenya jara kana dura dhaabanne jara kana hamma dandeenye saaxillee waboo irraa akka isaan harka isaanii kaafatan kana ibsuu danda'udha. Tarkaanfiin irratti fudhatamuutu irra jira. Saaxilamuutu irra jira. Lafa deeman hundumaatti sobduudhaati. Kunoo abaluun gurgurte. Kunoo abaluun gurguratti. Yeroo akkasii kaampiitti nama gashiti. Yeroo akkasii nama ajjeesifti. Akkasittiin propagaandaa hamma danda'ame irratti geggeessuudha. Jara kana akka isaan afaan qabatan gochuu danda'udha. Kana malee uummanni Oromoo eessayyuu ka'an jiru yaalmaan Oromoo. Tokkoffaa an kanin baruu barbaade kan isin ibsuu barbaade waa'ee kaayyooti. Waa'ee kaayyootti cichuudha. Oromoon walabummaatti cicha. Walabummaa booddeedha birmadummaan kan hin dhufu. Walabummaa booddeedha kan waa'ee sabaaf sablammii haasa'u. Walabummaa booddeedha waa'ee federeeshinii waa'ee konfedereeshinii kan nu haasa'uu dandeenya. Biyyi tokko utuu walaboomin waa'ee federeeshinii Oromoodhaanitu baatuun ba'a. Eertiraan ikkoo federeeshinii barbaaddu moo walabummaa barbaaddu jedhee referendamiitti saba isaa dhiyeesseera. Biyya lafaa hundumaattuu dhiyeessam saba isaa. Referendamiitti biyya lafaa hundumaatti dhiyeessa. Akkamittiin dhiyaata Oromoon utuu qawwee kaasee diina of keessaan baasiin akkamitti dhiyaata? Ilmaan Oromoo isiniif hagadu hin danda'amu akkasittiin. Diinni eeganu keessaa ba'ee booddee referendamiitti dhiyeessine isa booddee Itoophiyaa isa jedhanii wajjinis jiraachuu dandeenya. Warra sabaaf sablammii wajjinis jiraachuu dandeenya. Kophaa keenyas jiraachuu dandeenya. Yoo kana ta'e malee akka amma deemnu kanatti hin danda'amu. Bilisummaa inni jedhamu hin dhufu. Demokraasiin ilmaan Habashaa wajjin hin jiru. Kana si'a baay'ee haasofneerra. Habashoonnis immoo isinitti agarsiisaniiru. Har'a mee ilaala. Kittibaatii gifiraa Shaashamannee ijoollee xixiqqoodhaa kennuu dhiisanii biyya kan biraadhaa kennuu ijoolleen Shaashamannee dhumaa jirti dhiyaasaa gurbaa tokko. Federaalii keessaa gadi baasan kittibaatii kennuu didanii dhala Shaashamannee ijoollee Oromootiif kennuu didanii ijoollee Oromootiif kennuu didanii ijoollee Amaaraa biyya Amaaraatii kennanii gifira akkasittiin lafarraa duguugaa jira ijoollee Oromoo. Gifira kana fuudhanii firfirsu. Sistemii ittiin geggeessantu hin biifu. Amma biyya Oromoo keessatti deemanii biifuutti qabu. Ilmaan Oromoo lafarraa duguuguudhaaf dhaloota isa guddatu bal'eessuudhaaf irratti hojjetaa jiru jarri kun. Jarri kuni egzaampilii isaan fudhatan fakkeenyaaf yeroo biyya jabana 17th century 1750s keessa Kanadaan maal godhe? Warri biyya original people warri jedhaman warri biyya keessatu warri abbaa biyya akka Red Indiaanii warra biyya kana lolatti baay'isanii endaan qorri guddaan dhufe.
birdilibsii maaree itti firfirsee fuudhee dhaqee birdilibsii gannaaf hireef miliyoonatti nama lakkaa'amu dhume. Miliyoonatti nama lakkaa'amu. Sanyii isaatti jiru jirri kun karaa baay'eedha ilmaan Habashaa nurratti duulanii. Nummoo itti of qopheessina. Warra polotikaa kana ilaaluun isinirra jiru. Warri kuni mormitoota miti. Mormitoota miti. Mormitoota jechuun dandeessan. Maqaa kan biraa barbaadaa fi isaanii achi taa'anii dhuma Abiyyiin daggafanii jiraachuudhaaf jiraatu. Kanu eessayyuu dhaqaan jiran. The only thing kan isaan gochuu danda'anii amma akka jirutti Abiyyi hin mo'a. Biltsiginnaan sun mo'uun isaa beekamaadha. Humnaan fudhata. Egaa fudhatee booddee hamma tokko fuudheetu keessaa taayitaa kennaaf. Warra polotikaa kana keessa maaliif baay'een isaanii biltsiginnaa seenaniiru. Hin soofuun dhossu malee hundi isaanii biltsiginnaa keessa jiru. Isaaniif taayitaa kennaa waboo irratti duulu. Next stepin waanii booddee filannoo booddee waboo irratti duulu. Straight waboodha. Eenyutu duukaa duula beektu? Warruma har'a waboo deeggarrafaa jiran achi keessa sobanii afaanii naasaantu propagaandaa gadi ba'ee egaa taayitaa fudhatanii booddee waboo irratti duulutti ka'a. Taa'ana ilaala. Waboo gargar diiguutti caasaa diriirsuutti waboo keessatti waboo wal lolchiisuu irratti wal nyaachisuu irratti isa irratti hojjetu. Ammayyuu hojjetaa jiru. Garuu kana irratti gara caalu hojjetu ilmaanni Oromoo kana irratti akka inni completely gargar diigamu akka humni Oromoo cabu godhu ilmaanni Habashaa dhufanii taayitaa isaaniitti deebi'anii unitary government isaanii dhaabbatanii waggaa 50 dhibbaanuudhaaf nu bituudhaaf qophaa'aa jiru ilmaan Habashaa. Kana hin agartu ilmaan Oromoo. Kun isinii gala deemsi isaanii. Deemsa isaanii kan hin ilaaltu. Hin caqaftu. Duukaa buutu. Wanta isaan haasa'an duukaa buutu. Maaliif dhokatanii? Shimallis Mazangiyaa fa'aa maaliif dhokatan? Maaliif dhokatan? Daawit Waldawoorgisoo Kaasaa Kabbadee fa'aa maaliif dhokatan? Maaliif yeroo isaan gadi ba'an iyyuutti kaan dhaqanii dhokatan? Hibernate godhan hin dhokatan. Dhokataniitu gola keessa taa'anii katabuutti kaan. Amma eenyu kan isaanii gadi bayaasu Abiyyi. Kunoo gaa diraamaa isaa agartan. Pilaanii waggaa 50 agartan. Ilmaan Oromoo pilaanii waggaa 50 Abiyyi ittiin qophaa'ee ka'e ija keessaniin agartaniittu. Eenyutu kana godhe? Ilmaan Habashaatu kana godhe. Ilmaan Haayile Sillaasee kana godhe. Kanatti qophaa'aa jiru. Horii federaalitiin, horii uummata Oromootiinitu humna argatanii ittiin Oromoo balleessaa jiru. Ittiin Oromoo fixaa jiru. Harargee keessatti dhumaatiin jalqabe. Affaariin kaasanii lolchiisaa jiru. Borsumaaleetti kaasu. Gumuziin fidu gooda. Akkasitti uummata Oromoo lafarraa duguuguudhaaf qophaa'anii jiru. Nummuu maal hojjenna? Kananis itti maala. Nuyi kan nu gochuun irra jiru waa'ee nama individual warra achi keessa jiran. Baqqalaa, Jawaar, Maaloo, Abaluu ilaaluu dhiifne kaayyoon keenya maayin? Roadmappiin keenya maayin isa jedhu teenyee haasa'u. Isarratti focus goonu. Xiyyeeffannaa keenya sanarratti deebifnu. Isarratti eega deebifnee booddee waboo bukkiyaa dhaabannu. Afaaniin immoo waboon propagaandaadhaan maallaqaan akka dandeenye jarri kun caasaa isaanii achi keessatti akka hin diriirfanne karaa namaa garaa sallaawota erganii akka isaan waboo hin diigne. Har'a Anfilloo keessatti biyya baakootii keessatti Anfilloo Gidaamii Aayira Maaloo keessatti ilmaan Habashaa erganii dallaalotaa fi basaastuu erganiitu keessatti qeensa diriirfataa jiru. Keessatti dhaqanii basaasaa jiru. Warra akkasii adamsanii karaarraa gorsiisuu qabna. Akkasittiin adamsanii bal'eessuutu nurra jira. Waboon kana hojjechuudhaaf immoo gargaarsa barbaada. Informationii barbaada. Karaa garaagaraa amma har'a information completely karaa Wallaggaa irraa cufan, Gujii irraa cufan. Dhukkubi kun seenaa jira. Dhukkubi kun nu fixaa jira. Koronaa kana namni dhaga'ee hin jiru. Sanitationiidhaaf of eeggachuudhaaf waa tokko hin jiru. Hamma kana hundumaa itti cufanii karaa kana hundumaa awwaalanii saba keenyatti cufanii waan barbaadan gochaa jiru. Ilmaan Oromoo isa haayitaan har'a gaagiseen keenya har'a yeroon keenya yeroo xiqqoo qabna saba keenya qaqqabuudhaaf hamma dandeenye nama binnee erguudhaan biyya keessa
Amma asii gujiitti nama karaa kan biraa erguudhaan saba keenya barsiisuu koronaa vaayirasiin dhufuusaa akka himuu dhukkubi garaagaraa seenaa jarri kun dhukkuba garaagaraatiin nuuf fixuudhaaf akka isaan pilaanii nuu qaban kana himuu kana barsiisuutu nurra jira ilmaan Oromoo. Sabi keenya akkasittiin hin dhumu. Sabi miskiinni lubbuu isaa kennaa jiru. Ijoollee isaa daggalatti kennaa jiru kun maaliif dhuma yaa ijoollee? Maaliif saba keenya maaliif dhuma? Kun garaa keessan isin waaduu, garaa keessan isin hin gubuu. Uummanni kun yeroo dhumu Shaashamanneetti kittibaatii dhoowwatanii yeroo ijoolleen Oromoodhaa akkasittiin lafarraa duguugamtu isin hin gaddisiisu. Jarri kun jenosaayidii geggeessaa jiru. Ilmaan nabashaa kun badii hammana jedhamne nurratti geggeessaa jiru. Attamitti cal jennee teenya. Iyyuun nurra jira, ka'uun nurra jira, loluun nurra jira, himachuun nurra jira. Hunduma keessaa immoo waboo maallaqaan gargaaruun nurra jira. Maallaqa erguun nurra jira. Qoricha erguun nurra jira. Informationii erguu fi danda'u nurra jira. Kanaanii yoo jabaanne abdii nuyi qabnu waboo duwwaadha. Kan hin jiru. Warri morbitoota, jinnitoota, minaamini warri forgiste hin jiran isaan bilxiginnaan hundumti isaanii bilxiginnaan. Namni jara abdatoo jiraate wallaalaadha. Miskiina hin gadditaaf nama akkasiiti. Gadduu fi qabdu. Namni Finfinnee keessa taa'ee Abiyyi dura dhaabata. Abaluu Abiyyi dura naa dhaabata. Isaan gadi ba'anii kan isaan haasa'anii eeyyama Abiyyiin kunoo kana nu godhanii ofiisii baannee nu jalaa cufanii inni isaan jedhanii eeyyama Abiyyiin jechaa jiru. Maaliif uummanni isaan amanuu qaba kaa? Hamma tokko amanuu qaba. Kanaaf haasa'u malee Abiyyi wajjin jiru hundum isaanii from A to Z. From A to Z Abiyyi wajjin jiru. Kana beekuun nurra jira. Kanarratti duulutu nurra jira. Hamma dandeenye hojjechuun nurra jira. Ilmaan Oromoo kana walii daddabarsaa. Kaayyoo keessatti cimaa. Roodmaappii walabummaa isa jiru. Abbaan fedhe dhufu. Gaaffii gaafadhaa. Walabummaa irratti ejjennoon kee maayinidha. Abbaa barbaaddan kana yeroo ejjennoon kee walabummaa irratti maal? Demokiraasii yeroo inni woordii demokiraasii of keessaa baasu eksii godhaa badi hin sobdaa jechuudha. Immediately demokiraasii yeroo inni eksii godhaa badi sobduudhaati. Hin sobdaa jedha. Maaliif hin sobu? Ittiin jireenya isaanii tottolchachuuf. Abashaa wajjin ittiin jiraachuuf. Haasaa mi'aa warra Westiitti haasa'uudhaan. Sodaan warri Westii nu ajjeesu. Si haa ajjeesan kaa? Lolaaf baate mini? Gudiidhumaam. Mikinaata isaan isinitti dhiyeessan. Sababa isaan isinitti dhiyeessan dhaqaatii gaafadhaa. Akkasiin jedhina warri Westii akkasuma jedhu. Akkasiin jedhina Arabi kana nuun jedha. Akkasiin jedhina Raashaan kana nuun jedha. Oromoo sabi keenya kana nuun jedha waan jedhu mataa keessaan qabu ilmaan Oromoo. Dabballeen Oromoo kana mataa keessaan qabu. Kan inni mataa keessaa qabu warri alaa warri humna qabanii maal nuun jedhudha. Sabi akkasittiin moo'ee biyya isaa walaboomsee jiru. Abbaan barbaade waan barbaade haa jedhu funyaanii na dhaabatu fooqii irraa gadi of darbatu ani kanan barbaada jechuu danda'uu qabda. Maaliif haadha dhufanii sin qalin? Fooqii irraa maaliif sin darbatin? Abbaan kanan barbaadu dhaqee girgiddaatti ofa buusu yoo barbaade. Ani bilisummaan barbaada dhaqallayyaa galii yoo barbaadu. Atiin bakka nan buutu jechuu danda'u sirra jira. Gatii kana qabaachuu, onnee kana qabaachuu danda'u nurra jira. Kanan qabnu taanaan utuma lunqachi irnu bara baraan ilmaanni Habashaa akka nutti fincooftetti jiraatti ilmaan Oromoo. Kana chaansiidhuma tokko hin qabnu. Kanuma kan nu barbaachisu. Kaayyoo inni jedhu kanadha. Kanaaf tuffii hamma kana ga'u Abiyyi kan inni ilmaan Oromootti agarsiise waa'ee qeerroo woordii tokko tuun dubbatiin geeddaramni dhufe kun from within malee nu keessaa yaadda keessaa dhufe malee namni tokko hin finne jedhee akkasittiin paablikii gadi ba'ee yeroo haasa'u Oromoo maal jetta? Maal jetta gaa? Akka ija kee irratti yeroo inni si dhufu. Kana gaanni dimokiraasiyaati jettu. Warra achi keessa taa'an maal jedhu? Homa tokko woordii tokko dubbachuu hin danda'an. Yeroo uummanni keenya dhufu woordii tokko dubbatan. Komaandi poostii namni kaasaa jedhee haasa'u jiru. Namni tokko waa tokko dubbatu ilmaan Oromoo. Kanaaf egaa kan inni isinitti jedhu tokko kaayyoo.
lammata tuffii habashaa kan ofirraa cabsuudhaaf maal goon sadaffaan inni dhumaa kan inni jechuu barbaadu waboo bira dhaabbanni kaayyoo xaliila lafa kaa'anni waboo irraa caasaa warra achi Finfinnee keessa teessee asii gadi waboo waqaraa jirtu kana hunduma ishee of keessaa rukutanii akka isaan baasan gochuudhaaf dhiibbaa gochuudhaaf waboo jabeessuudhaaf walabummaa isa jedhu irratti hundi keenya xiyyeeffannee kanaan akka walaboo isa booddee waa'ee dimokiraasii haasa'uu dandeenya. Dimokiraasii confusion egal ani dimokiraasiin jiru. Ani dimokiraasii nan barbaada. Garuu walabummaa booda dimokiraasiin kan. Within ourselves dimokiraasiin barbaachisa. Dhaaba keessatti Oromoo gidduutti waboo gidduutti dimokiraasiin barbaachisa. Of course 100% barbaachisa. Garuu dimokiraasii inni sabaaf sablammii wajjin nama kan biraa wajjin jiraachuun biyya yoo qabaatte lafarra eessa ta'e jaldeessatu qoraatti waraana. Eessarraa siifuun ennaan hudduu koo keessaa naa buqqisaa isaan ittiin taa'uu jedhe jalqaba hudduu isaa keessaa baasanii taa'ee iddoo kan biraarraa qoraatti buqqisaniif jalqaba hudduu koo irraa qoraatti uummanni Oromoo lafatti gattaa'uu qabu qoraattiin iddoo halleerra jira hudduu isaa keessaa jalqaba qoraatti buqqisuus irra jira akka inni komfortabalii taa'ee kana booddee waa'ee dimokiraasii haasa'a dimokiraasii kana booddee haasa'a lafa taa'u argachuu qaba uummanni Oromoo kanan isiniin jedhaa. Rabbi isinii wajjin ta'u Waaqayyo isinaa eebbisu warra na dhaggeeffattan hordoftoota koo hundumaa isiniin jaalladha baay'een isin eebbisa hammasuma teessanii dhaggeeffachuun keessa waa bu'aa tokko Daani'el bu'aa tokko waa tokko nutti mayettanii yeroo keessan balleessuu keessanii fi galata guddaa qabdu baay'een isin galateeffadha baay'een isin jaalladha thank you so much fayyaa ta'aa nagaadhaan